Oromo barumsa Oromo taa'umsa Oromo. Akkam jirtu daawwattoota OVU nagaan keenya isiniif haa ta'u har'a sigaa sagantaa addaa qabanne dhiyaanneerra. Har'a kan gudduu jiru Wakjira show Asefa nu wajjin jira. Kan inni isaa wajjin haasofnu waa'ee miidiyaa irratti haasofnaa. Innis miidiyaa mataa isaa qaba. Miidiyaa nu dura kan inni calqabe muuxannoo nurra qaba jennee abdannaa. Isaa wajjin waa'ee OVU fi miidiyaa keessachumaan haasofnaa. Aseffaa baga waltajjii kanatti nagaan dhuftee jennee si galateeffanna. Yaa warra OVU nuti keessan fayyaa ta'a. Asitti affeeramu kootti baay'een gammadaa. Muuxannoo nu caalaa qabadanii inni too'isuu barbaadu muuxannoo maal akka isaan caalaa qabu hin beeku. Nu caalaa jalqabde Aannan fa'aa warri durumaa kaasanii itti jiraataa turan biddeen itti nyaachaa turan adda adda sababii kan Anis gama kootiin baga nagaan gara OVU'tti dhuftee sin jenna. Affeerraa keenya kabajjee gara kana dhufuu keetti baay'ee si galateeffanna. Sagantaa har'aa kan si wajjin mari'achuuf deemnu nuyi sagantaa keenya darbee keessatti jechuudha. Waggaa tokko gunneerra erga jalqabne waa'ee anniversarii keenya dubbataa turre, waa'ee barbaachisummaa miidiyaa achumaan dubbataa turre. Kaayyoo nu itti jalqabne maal ture? Kaayyoo keenya sana immoo amma tokko milkoofneerraa waan jedhu irratti mari'ataa turre. Achumaan immoo maaliif miidiyaan akkasii barbaachisa? Miidiyaa isuma beeknu isa guddaa isa namni itti qaxaramee hojjetu osoo hin ta'in isa namni dhuunfaadhaan yeroo isaa kennee volunteer isa jennu kana jechuudha. Hojjechuunsaa saba nu dhaggeeffata jennu sanaa fi bu'aa maalii qaba waan jennuu fi namoota akkuma keenya kana miidiyaa kana qaban irrattis hojjetaa jiran isiniif affeerra jennee daawwattoota keenyaaf waadaa gallee turre. Egaa gaafa yaadnu namni jalqaba sammuu keenyatti dhufeessi ati immoo kabajaadhaanii waamicha keenya kabajjee gara kanatti waliin marii gochuuf dhufu keetti irra deebi'een si galateeffachuu barbaada. Mee Taliilee Yatoo maal jette? Anis akkasuma baay'een si galateeffadha sagantaa keenya irratti argamuu keetii fi akkuma jennee sirraas waa barachuu barbaannaa. Nurra way xinnoo way nu dura waan jalqabdee fi experience keerraas akkati nu barsiistu nutti himtu waan si mudate fa'aa yeroo jalqabdee akkamittiin jalqabdee maalirraan jalqabdee ammoo maalirra jirta jedhama. Yaa addana irratti affeeramuu kootti guddaan gammadaa. Argitanii amma warri dhiiraa kun badaadhuma waa ayyaanessu yaannu malee erga jalqabe waggaa fixeera natti bakka waggaarra darbeeranii garuu yaadaan qabee waggaa tokkoffaan isaa yoo malee ayyaanessu yaanne. Kanaanis hin jaalla. Yaa ka'een fuudha bakka. Ka'een fuudha nama yaadatee celebrate godhu jechuudha. Nama birthday makoo badaa yaadadhee ayyaanessu dhugaa isaa dubbachuu. Guyyaa isaa garuu beekta. Guyyaa isaa beekaa. Amma nama tokko barbaadeen fileetti maa abbaan sun naa yaadachiifte jechuudha. Oromoo biitti si beeksisuu dandeenya nutti lakki. Maal Facebook irratti si kooyoo update goote Facebookiin si yaadata? Facebook irra jiru birthdayin koo. Kanaafiqa. Anis hin qabu. Yaa birthdayin koo Facebook irra jiru. Maaliif waggaan koo meeqa akka ta'e namatti masababii ta'e dhossaan jira waggaa koo. Dhugaasaa dubbachuuf akka kana hundumtuu sagantaa akkasii hojjechuu jalqabuu danda'u. Ani amma gaafan jalqabee waan guddaa tokkoon godha jedhee miti ammas waan baay'ee jabaa tokkoon godha jedhee tun taane ammuman danda'u namoota tokko namoota muuxannoo qaban baay'eetu jira. Keessumaa Tuwiinsiitii keessa yookiin immoo magaalaa lakkoo kana keessa yeroo jiraannu poolitikaa Oromoo keessatti amantii Oromoo keessatti even daldala biyya alaa keessatti illee namni keenya muuxannoo namoonni qaban baay'ee jiru addeen. Sooshaal ishuu hedduu irratti kan dhimma hawaasummaa hedduu dhimma hawaasummaa dhimma tola ooltummaa hojii akka hojjettu sana duwwaamma miti baay'ee wayi. There are also a lot of mothers haadholiin illee isaaniillee experience isaanii qooduu danda'u tura jiraata. So gaafa isin jalqabdanii yookiin ofii qofis gaafa hojjechuu jalqabe
argitee namumti kamii mul'ata keessa isaa jiru tokko initiative qabu tokko fuudhee hojiitti geeddaruu danda'a. Nutu baay'eedhuma infrastructure maanni resource baay'ee hin qabnu followerii baay'ee qabaanne maal hin goone malee utuu biyya Ameerikaa jirtu ta'e yoona sila biyya Ameerikaa utuu adii taatanii utuu adii taatanii yoona sponsorii argattanii itti guddattanii iddoo guddaa keessanii ta'a jechuudha. Garuu akkuma humna keenyaatti deemaa jirra. Kanaaf akka namni waa hojjechuu danda'u namatti agarsiisaa jechuudha. Hunduma namaatu immoo celebritii miti stoorii tokko dhokatanii hafan bakkee baasuudhaaf illee baay'ee gaariidha. Isin illee namoota gurguddaa argattanii waan akka Baqqalaa Garbaa fa'aa even Jawahar Mohammadiin fa'aa interview gootaniittu VOA'n illee yeroo isin jalqabdan encourage isin godhan anaan namatti na gaafate iyyuu hin jiru. Amma laa gaafadhaani Wakjira show. Lammata immoo Wakjira show'n tarii namoonni maayin Wakjira show jettan isin haasoftan jechuu danda'a. Kan koo dhimma amantii kiristaanaa irratti xiyyeeffata. Garuu waan amantii kiristaanaa duwwaan cal jedhee achirratti haasaa lallabatu hin taane namoota muuxannoo garaagaraa qaban achirratti dhiyeessa. So gaarii ture isin illee yaadattanii ayyaanessaa jirtu irratti argamu guddaa gammadeera. Anis ammas maal jechuufan ture daawwattoonni keenya Oromoo hundumaadha. Kan amantiidhaanis waan biraanis adda adda hin baane moor showii kan kee garuu irra caalaa kiristaanotumatu beeka kanaafiin already ati ibsiteetta isa ibsuufan barbaadan ture Wakjiraan show eenyu namni inni kaan yoo jedhe already himteetta garuu show kee nan hordofa kan adda godhu amantii qofarra miti. Waan jireenya namaa tuttuqu kan amantii qofarra osoo hin xiyyeeffatiin jechuudha. Kan namni dhuunfaadhaan irraa baratu waan baay'eedha. Kan ati achirratti dhiyeessitu namoonni ati illee interview gootu kan namni hundumtuu waan tokkoon osoo gargar hin baasin waan irraa baratudha. Waan barreessitulleen kanaafin hedduu ati akka jajjabaattuun kanumaan sitti himuu barbaada. Kan biraa gaafa jalqabnu waan jechaa turre nama waan woorii na godhu jira haadha ijoolleeti. Miidiyaa sooshaal miidiyaan kuni waan hedduu qaba. Miidiyaan gaarummaas qaba hammeenyas qaba miti. Waan gaariidhaa fi kan uumame garuu misuse ta'aa jira. Keessattuu dargaggoon keenya inni biyyaa odeeffannoon inni argatu yeroo ammaa kana odeeffannoo sooshaal miidiyaa ta'aa jira. Sooshaal miidiyaa sanarratti immoo odeeffannoon inni argatu hammamtu dhugaadha. Hammamtu jireenya isaatiif isa gargaara. Hammamtu waan boor jireenya gaarii jiraachuu qabuu fi odeeffannoo isa utubuudha. Baay'een isaa miti yoo teenyee ilaalle miti. Kanaaf dhaloota misinformed ta'eetu uumamaa jira. Tarii yoo shoo akka kee kana shoo akka keenya kana uumne tarii odeeffannoo isa gargaaru jireenya isaaf tolu akkamitti dabarsuu fi dandeenya waan jedhuun jalqabne ati sanumarra jirta. Kanaaf mee erga jalqabdee booddee uummanni akkamitti rispoonsiin uummataa especially warri si daawwatan maal fakkaata barbaachisummaan miidiyaan akkasii uummata Oromoo keessatti jiraachuun isaa immoo akka nama already show mataasaa qabutti maali jettee yaadda? Ilaa waa'ee anko YouTube based dha. YouTube irratti hundaa Wakjira showni YouTube ko Wakjira Tube jedhama. Achirratti gadhiisaa jechuudha. Televizyinii irra jiru. Akkuma keenya jechuudha. Isini kanuma show keessanii overview dhuma qabdu ani achirra faarfannaa illee nan ka'a. Darbee immoo lallabaa waldaa kiristaanaa keessatti lallabisu nan ka'a. Gara biraa immoo Wakjira show irratti namoota interview godhu yookiin immoo gaaffiif deebii isaanii wajjiniin godhuun achirratti dhiyeessaa jechuudha. Bu'aa buuseeraoo bu'aa buusaa jira. Namoonni achirraa ilaalanii deebii isaan yookiin immoo feedbackii isaan kennan yaada isaan naa kennanii waan na jajjabeessuudha. Namoota irraa barataa jirra jedhantu jiru jechuudha. Namoota itti fufii maaliif baddee dafii dhiyeessii namoota jedhantu jiru jechuudha. Nama tokko illee yoo ta'e baay'ee. Ani isatti nama suma sa'aa turre yeroo darbeessi yeroo hunda namni tokko ani irraa baradheera siin jennaan kaayyoo kee bakkaan gaattee jechuudha. Miidiyaa keessa rakkina guddaa jiru tokko namoonni akka koofii akka keessanii miidiyaa qaban rakkina guddaa isaan qaban tokkotu jira. Waan akka kanaan jaallatamaa miti amma. Wanta controversially ta'e yoo dhiyeessite namni kan inni ilaalu. Laayivii baatee yookiin immoo shoon kee yoo controversially ta'e baay'ee ilaalama.
yookiin immoo akka nama baay'ee beekamaa celebrity guddaa tokko yoo dhiyeessite callisee mara ilaala namni nama sana ilaala sababii ta'e yookiin dubbiirra barbaaduu dhaqataa maal balleessa jechuus dhaqataa sababii jaallatuufis dhaqee haasa'uu ilaaluu danda'a jechuudha. Nuun garuu waan akkasii goona miti. Akkan koowanii deliberately itti yaadeedhuma waan hin barbaadu istoorii namaan bakkee baasuu barbaada. Ijoollee haayiskuulii baratan wajjiniin haasa'uu nan barbaada. Kolleejii baratan wajjin luboota waldaa kiristaanaa wajjiniin nama daldala biizinesii keessa haala gaariin jiru tokko wajjin haasa'uu nan barbaada jechuudha. Kanaaf wanta inni bu'aa guddaa inni buusu namoonni ordinariidha jennee nuun cal jenneedhuma ilaallu waan baay'ee akka isaan qaban jireenya akka isaan qaban hawaasa keessatti immoo bu'aa buusuudhaaf gama poolitikaan gama dinagdeenii gama hawaasummaadhaan bu'aa buusuudhaafati wanti guddaa tokko qabaattee foloowerii hedduu qabaattee wanti taateetu hin taane hojiisa salphaa hojjettee amma yeroo darbe kanatti gofandimii gochaa fi turte tarkaanfii kan jedhu tokko jechuudha faawundeeshiniidhuma salphaa. Mandara tokko keessatti hidhattee doolaarii 3,000 bishaan baasuu hin dandeessa taanaan sana gargaartee naani you're changing lives. Jireenya gadaraa jirtaa jechuudha. Social media keessattis immoo nama 5 nama 6 inspire gootee kaaftee naani who knows gaaf tokko namni sun pirezidentii ta'uu danda'a. Garuu kaayyoon keenya nama pirezidentii gochuu miti by the way. Namni tokko yoo gargaaramu seetu. Namumti akka irraa baratuuf. Amma fakkeenyaafatti kan itti xiyyeeffadhu namoota muuxannoo qaban tokko tokko agarsiisuu jedhu. Nuyis immoo akkuma kana ta'e nuyi immoo dubartii yeroo baay'ee argitee miidiyaa gubbaa irratti immoo dubartii argina. Dhiira argina. Dhiirota warri qabsoottis haa ta'uu poolitikaas haa ta'uu yeroo baay'ee warra dhiiraati kan arginu. Nuyi immoo fokkasiin keenya gaafa calqabne dubartooti immoo jiru dubartootis qooda qabu hawaasa keenya irraa kan jedhu yeroo baay'ee shoo keenya irratti dubartoota fiffidaa turre amma namni dhiiran fiddanii amanuu jedhan keenya turre nuyis fedhiin keenya waluma fakkaate jechuudha namoota warra akkuma jette namni keenya waan akka negatiiviin jedhan gara amman ka'ee miidiyaa gubbaarra laayifii ba'ee nama tokko ka'ee tuun arrabsee abaluun akkasii jedhee abeet foloowerii baay'een qaba namni isa ilaala. Garuu gaafa teessee ilaaltu gaafa akka ankee kana nan hordofaa waan irraa baratan sabi keenya irraa waan tokko yoo baratan yoo ilaalan nuyis gorsinaa nuyis fedhiin keenya kana namni akka irraa baratuuf namni foloowerii 100 meeqa qabaachuuf miti. Namni tokko lama waan nuyi dabarsu nurraa akka baratuuf kan nuyi calqabnes pretty much baay'ee saba keenyaaf baay'ee gargaara jedhee yaada. Achirratti waan tokko kan dabaluu barbaadu dhiifama gidduutti adda siqute Facebook pages nan qaban Asefa Malkaa Wakjira kan jedhu Facebook page jechuudha. Nama baay'ee miti nama 47 waan akkasii follow godhaa jechuudha. Page sanarraa dheengadda waa tokkoon gaafadheen namoota page korraa dubbisanii fi waggaatti kitaaba badhaasaan. Seenaa dheeraan barreessa sababii ta'eef namni seenaa dheeraa dubbisuun jaallatu. Ati buukishiidha ati dubbifta akka kitaaba dubbiftu beeka. Garuu barreeffama dheeraan jaallatu namni. Sababii barreeffama dheeraa dubbiftanii fi taankiyuu ittiin jechuu fi bara darbee ijoollee namoota 30 biyya Itoophiyaa keessa jiraatan Oromiyaa iddoo garaagaraa facaadhaan jiraatanii fi namoota 30 kitaaba biteen ture. Asuma Ameerikaa ta'a jechuudha. Alan ammoo dabaleeni kitaaba 50 isinii bitaan jedhee jechuudha nama ispoonsarii na godhus barbaadee argadhee kitaaba 50 nama naa bitu jechuudha. Lafuma isaan jiranitti Finfinnee taa'ee nama kutaalee Oromiyaa garaagaraatti kitaaba sana naa facaasuun qaban. Achirratti waan tokko argee waan fanii tokko jechuudha. Waan dubbiftanii kitaaba dubbiftan maqaadhaa jennaan namni tokko kan inni deebisee barreeffama abaluu fa'aa barreeffama abaluu fa'aa namoota baay'ee controversialii ta'an dubbii waliin naa gochaa oolanii akka dubbisee fixinatti mee jechuudha. Poosti isaanii hundumaa dubbisaan ture waggaa kana guutuu saksasii akka nama kitaaba dubbiseetti jechuudha. Sanarra wanti tokko jira. It's really good namoonni dubbisuun isaanii garuu misinformii isa wal gochuu seedu sana jechuudha. Wanta olola fakkaatu yookiin immoo afaan Oromootti akka deebisan beeku conspiracy. Conspiracy jaallatan. Conspiracy sana jaallata namni sana godha sababii ta'eef YouTube irratti illee walee iddoo even televizyiniin biyya Itoophiyaa baay'een isaa opinion based dha fact based miti dhugaatu hin taane ajandaa poolitikaa yaada poolitikaa gara qabdu wayi tokko geggeessuudhaaf. Politikaan miidiyaaleen nuun qabnu kan dhaaba politikaa ta'aniin. This is what is good about all of you.
ofiin yaada namaa jireenya namaa fidee dhiyeessaa jechuudha. Malee politika Oromoo keessa politika baay'ee jira miti. Jireenyumti baraatti dinagdee gaafa amma namni kan rakkatu natti fakkaata. Wanti hundi siyaasa by the way. Dinagdee haasofte yoo ta'e dinagdeen siyaasa. Waa'ee barumsaa haasofta ta'e barumsi siyaasa. Garuu osoo hin baabsinii lammatama waan dhugaa ta'e tokko waan dhugaa irratti hundaa'e tokko yeroo hundaa haasofnu jechuudha. Amma misinformed ta'aa jira namni sooshaal miidiyaa irra miti. Miidiyaan already beekamoon kan saansur ta'an osoo jiranii namni tokko ba'ee waan dubbatu hin dhaggeeffadhu anamma. Yoo namni ba'ee laayivii dubbata yoo ta'e keessattuu immoo isa walii deddeebisanii walii arrabsan maal waan baay'ee argita beektee hin dhaggeeffadhu tokkoffaa gaafa waa tokko dhaggeeffadhu waan fedhe haa ta'u mataa kee keessa gala si jeeqa beektee of jeeqamuu hin qabdu. Bara kana keessatti dubbisuu dandeessa odeeffannoo hundumtu argachuu dandeessa odeeffannoo isa dhugaa jechuudha. Isa qulqulleeffachuu dandeessa garuu sanatu baay'ate amma sooshaal miidiyaa irratti kan natti fakkaatu. Yeroo baay'ee abaluun akkas jedhee turee dhageessa. Eessaa fiddee gaafa information jettuuni maal Facebook irratti abaluutu dubbataa jira miti siin jedhu malee amma miidiyaa akkasirraatii siin jedhani jechuudha. Isa sanarraa of eeguu qaba namni keessattuu dargaggoon keenya. Kanaaf nuyi sanaafi kan jalqabne jechuudha. Kan biraa maybe dheeressu malee odeeffannoo walii kennuu yeroo jettu amma ati dhiyoo kana waan Facebook irratti GoFundMe tarkaanfiisan dubartiidha. Dubartii Oromoo asii galtee beektuuni gaafa biyya deemee waan baay'ee hojjetti. Namni garuu hin beeku waan dhoksaadhaan hojjettu jechuudha. Gaafa sana baay'ee biiziin ture. Hin barrees Give Tuesday miti kan jedhamu. Maachii godha Facebook. It was afternoon. Ilaaleeni baay'ee biizii ture. Sa'a 3 irratti waan saas godhee hin beeku. Sa'a 3 irratti already dhumaa jira isa maachii godhamuti maxxanse. Sababni isaa akka namni odeeffannoo ishee argatuuf malee maallaqa argatti jedhee yaadne baay'ee wayi. Garuu namni haa baru sababa kanaan gaafa sana gaa namni waa'ee nan profitii kanas maal kanas guyyaatti ilaalu ture miti. Garuu akka argiteetti within 2 hours more than $2,000 argatte ammanni suni achitti ijoollee meeqa laayifii meeqa jijjiira. So waan akkasiitiif sooshaal miidiyaa fayyadamuu dandeenya. Sooshaal miidiyaa akkuma jettee egaa waan adda addaatti fayyadamuu danda'ama gaarummaadhaafis gadhummaadhaafis isa egaa namni beeku qaba isa kam akka keessa dhaggeeffachuun irra jiru fi dhiisuu irra jiru. Garuu akkasuma biyya keenyaas warrumti miidiyaa masma kanuma professionaalii warrumti dubbatan iyyuu tokko maqaa jechuun barbaadu garuu kanumti nama dogoggorsan baay'eetu jira. Isaanis informationitu sirriitti hin argatanii iddoo kan biraafaatti ta'e fidanii akka waan biyya keenya keessatti ta'e fa'aa agarsiisaniitti nama dogoggorsiisan baay'eetu jira. Kanaafuu namni dhugaatti waan addaa ilaalee dhugumaa kun jedheetu ala bahee ofiisaatii oduu sana hin dabarsinii gaggaafatee irraa barachuu qaba jennaa. Kanaaf miidiyaan akka keenyaaf barbaachisa. Isa irratti waan dabaluu barbaadu amma namoonni yeroo ammaa kana sammuu namaa akka inni hojjetu yeroo gabaabaa keessatti waan baay'ee argachuu barbaadda. Utuun dubbisin beekaa ta'uu barbaadda. Utuu dookumentarii tokkoon ilaalinitti waa'ee biyya tokkoo baruu barbaadda. Niwusii guyyaa guutuu irraa taa'aa oole kana daqiiqaa 5 keessatti nama samaraayizii godhu wayii barbaadda. Inni immoo hin ta'u. Facebook irratti olola oduu dhaggeeffachuu dandeessa. Barumsi hin jiru Facebook irra. Knowledge hin jiru. Lammata immoo yaada bilchaataa hin argattu. Hawaasa keessatti hunduma namaatu walii galee akkuma amma yeroo waa'ee laayivii dubbatanii turtan ani dhugaasaa dubbachuu fi bada hin ilaalu laayivii. Hin ilaalu. Laayivii irratti namoonni waan gaarii haasa'an jiraachuu danda'u. Good for them. Hin ilaalu. Taa'eenanii waan dookumentarii ta'e tokko taa'een irraa baradha. Waan akkasii nama yaada garaagaraa qabu walitti fiddee yeroo teessee dhaggeeffattu hedduu irraa barachuu dandeessa jechuudha. Inni kun amma hojii sana hojjeta. Kan biraa immoo akkuma silee dubbadhee ture. Namoonni gara biraanii namoonni ijoollee guddisan I don't know waa'ee faamilii keessanii haasofte beektu illee ta'e hin beeku malee ijoollee guddiftu sun hundumti keessanii jechuudha. Ijoollee qabdu hojii hojjettu kanuma keessaa kuttanii garuu tajaajila hawaasaa laachuu dandeessu jechuudha. I think kun nama inspaayirii gochuutu irra jira.
jechuun namoonni taa'anii ilaalanii maal odeessu jarri kun jechuu caala maal keessa darbanii eenyutu control roomii keessa jira jireenya attamii qabu maaltu raafee dhufanii kan hojjechuu danda'u professional immoo baay'ee ta'u sirra hin jiruun maaliif warri live yeroo haasa'an namni 2-3 isaan hordofu suni professional miti yaada isaanii haasa'u arrabsoo haasa'u maybe eebbi jiraachuu danda'a generalizing goonu garuu isa akkasii kana keessa waan baay'eetu irraa baratama kanaaf waggaa tokkoffaa keessan hin bagasingee itti milkaa 2020 immoo waan caalu hojjettu nama naan. Yaa maarree isa gammagaa waggaa tokko fin eegaan. Keekiin hin argine gabaa. 2020 galleerra achumaanis daawwattoota keenyaan waggaa haaraaf geessan jenna. Kanarratti ati sila jette yeroo si'anaa kan namni baay'ee dhaggeeffachuu barbaadu waan controversial ta'e waan gurraaf namatti hin tolle garuu kan namni deemee abaluun maal jedhee kliikii godhu sana gaafuma jalqabnus waan clear goone nutti fakkaata nuyi this is professionalidha ergaa nama barsiisu ani yeroo ko tokko fudhadhee yeroo hin qabne kana keessatti yoon yeroo ko fudhadhee waa godhate waan positive ta'e tokko dabarsuuf malee kliikii namni dhufee ilaaleef miti sanaan miti kan value goonu kanaaf namoonni 10 isaa ilaalanii 20 isaa ilaalanii wanti nu hojjennu kun ergaan nu dabarsinu kun live nama meeqa jijjiireeraadha keessattuu dargaggoota Oromoo asirratti yeroo baay'ee namni maal jedha waan tokko gochuutiif miidiyaa gubbaarratti sodaatu maaliif reakshinii namni siif qabu amilikee cabsuu barbaadu keessumaa immoo dubartii gaafa kompeerii gootu garuu ani akkani argetti keessumaa an keenya so far waan negatiivii argeen beeku waaqaaf galatu namni waan isin hojjettanis controversial argitee yeroo hundaa gaafa informationii namaa kennitu waan gaarii gootu namni inni achi ba'ee nama arrabsullee mudaa weessirraa dhabeetu bakka intinaata argitee waan nama walitti buusu naasuuf waan nama hundumaa ilaallatu nama immoo irraa baratu guddaanis xinnaanis kana waan haadha ijoollee irraa eegamu jechuudha nu sana malee isa kaanii namni barbaadu miidiyaa kan bira deemuu qaba barumsuma irraa argataniidha informationii namaaf kennuudha kana immoo gooneera jedheenii abdadha warri overview ilaalanis muuxannoo kana gaafa kana waan nu goonu ilaalan kana nama baay'ee irraan feedbackii arganneera personally an karaa kootiin wanti singoota waan baay'ee gaariidha sababa jedhanii fi nu immoo Wakjira shownis overviewnis immoo argi baname booddee immoo miidiyaa baay'ee argineera. Innanaan baay'ee na gammachiisa nyaata akkatti hojjetanii amma YouTube irratti ijoolleen dubartoota Oromoo baay'ee namatti akka keessatti hojjetatanii keessumaa Minnesota keessa baay'ee baay'ee ijoolleen biraanis akkasii jajjabeessuu qabna baay'ee amma sarara kana argan ijoollee baay'ee jajjabaachaa jiru baay'ee nama gammachiisa akkasumatti garuu Facebook live yeroo baay'ee gadheedhaan ilaallu jettanii garuu isuma irratti immoo waan gaarii immoo haasa'anii ijoollee magaddaruu kan danda'an anis jiru isatti fayyadamanii waan gadhee haasa'u duwwaa sun ta'e waan magaarii dabarsee everyday ijoollee waan akkasii waan ilaalaniif waan tokko yeroo waan live kliikii gootu suma tokko nama baay'ee keessatti argita amma adduma tokko waan tokko agarsiisuu fettee kaastee kanaaf yommuu sana itti fayyadamtee waan gaarii dabarsuu dandeessa namni isa waan gaarii itti fayyadamuu dandeessa garuu irra caalaatu irra caalaa gadhee ta'u malee garuu waan gaarii itti fayyadamu gaafa deemte agarsiiste silas miidiyaan sanaaf uumame teeknooloojii jalqabni isaa akka namni interact wal godhee odeeffannoo walii dabarsuuf ture miti garuu namni misuse godheetu keessattuu dargaggoon keenya odeeffannoon taane akka argatanii dubbiin conspiracy nama dubbatutu more namni jalatti dhufa maal jechuuf deema laata abbichidha namni suma negativity actually itmatu waan nagaa haasoftu isuma shooma sanagaa keessa dhufee yeroo baay'ee jeequmsa humsu barbaada waan meeqa gochuu namni kun maybe attention nama barbaadudha namni suma taansa nama gargaarsa barbaachisuudha jedha because maybe waan gaarii waan jireenya isaarratti argaan jirreefitu waan isa jeequtu achitti baasee haasaa jedhan akka kinnaa yeroo baay'ee ani immoo akkasiyyuu hin jedhuun I beg to disagree dhumni Faranjoon ilaa namoonni yoo YouTube keera yookiin Facebook keera dhufanii si arrabsanii fi itti gadduun sirra hin jiru maaliif yeroo isaanii that person is engaging with you
Engage gochaa jiru namni sun. Attention barbaada. Barbaadanis attention barbaadanis dhiisanis waa tokko keessaa kaasaa jirta jechuudha. Namni tokko yeroo haasofnu baay'ee controversial hin ta'u yeroo jennee haasofnu cal jennee dhuma abaluun akka jedhe hangeessin tolli hangeessin ta'a ati jettee tole hin ta'a akkas jechuudhaaf utuu hin taane nama akka inni yaadu yoo tokko tokko pookii gochuun rakkina hin qabuun yoo miidiyaan ajandaa hin qabne hin jiru. Fakkeenyaaf CNN ilaala biyya kanaati. CNN yookiin CNBC ilaaltanii Fox News ilaaltanii ilaaltu. Biyya garaagaraa keessa waan jirtan isin fakkaata. Waa'ee Tiraampiin CNN irraa ilaaltanii kaatanii Fox News irraa ilaaltan Fox News irratti Tiraamp waaqadha. Waaqa. Just waaqumatu gadi dhufee jedhanii haasawsan. CNN irra gaafa deemtu immoo waan biraa argita jechuudha. Ammatu immoo NPR immoo dhaggeeffatte immoo dhimma isaanii miti. Fakti duwwaarratti haasa'u. Namni NPR irra dhufee haasa'u tokko yookiin immoo National Public Radio irra dhufee haasa'u tokko yaada ofisaatii haasa'uu danda'a malee dhufee Tiraampiin seexanii yookiin waaqa godhee deemuu hin danda'u. Miidiyaan sun akkasittiin hin dhaabbatu sababii ta'eef jechuudha. Miidiyaa hawaasaa sababii ta'eef. So isa sana gochuu yaadaa jirra jechuudha amma nuun. Namoonni amma yooma gaddanis gammadanis itti toles itti toluu baates rakkina hin qabu. Jechuu kooti nama engagii gochuu danda'uun suni akka milkaa'inaatti ilaalamuu qabachuun barbaada. Kan biraa kan dabalu barbaadu akka namni dhimma yoo ilaalee dhiises rakkina hin qabu isa jennu dhibbaa akkas jennas miti. Akka namni ilaaluu barbaadna. Akka namni ilaaluu barbaadna nama nan rabsinu. Wakjira tiyuub irra yoo dhufte Wakjira shoo irrattanii ani waldaa kiristiyaanaa keessan hojjedha. Dhimma waldaa kiristiyaanaa irratti xiyyeeffadha. Yeroo immoo wanti ecumenical ta'e yookiin interfaith waldaa amantii kiristiyaanaa musliima waaqeffataa walitti dhufu immoo akka Oromoo tokkotti waan hin danda'amne achitti contribute gochuun dhufa. Yoo immoo dhuftee YouTube korraa ilaalte yookiin Wakjira shoo ilaalte amantii nama tokkoyyuu hin xinneessu. Amantii nama tokko xinneessu irratti hin hojjedhu jechuu kooti. Kanaaf akka namni ilaalu akka namni waarraa baratu gochuudhuma yaalii goona. Hin beekamu immoo yeroo tokko immoo yeroo nuti televizyiiniitti ol baanus jiraachuu danda'a. Kanaafiti gaafa deemtu eeggachaa deemu. Kanuma keenya kun televizyiiniitti jijjiirama. Danda'ama. Televizyiiniitti gaddeeruun hin danda'ama. Dhugaasaa dubbachuu fi fuul taayimii gochuu waan baay'ee jireenya kee keessaatti qaqqajeelchuu si gaafata malee. Ami yeroo baay'ee fudhata. Yoo immoo gaaf tokko kaatee pirezidaantii Oromiyaa yookiin immoo kan Itoophiyaa Piraayim Ministeerii ta'uu barbaadde lammummaa kee dhiiftee jechuudha akka Jawaar. Yoo kaatee gara biyyaa deebii barbaadde poolitikaatti hirmaachuu barbaadde gaaf tokko maal jettee siin jedha namni. Kanaafiti dubbii keenya eeggachaa deemuun barbaachisaadha. Kanarratti yaadatta Obaamaan yoo gara fuulduraatti public office sarvii gochuuf amma kaayyoo qabdu taanaan waan social media keessan irratti haasoftaniif maxxansitan of eegaa. Isaan duwwaamini Dr. Abiyyiinis akkas jedhe. Akkasi Gara fuuchariitti saabanii gaggeessaa Itoophiyaa ta'uu fi akka taa'anii nama wajjin piikcharii hin ka'u ture. Keessaallee egaa kana tarii Aseffaan kaayyoo isaa qabata. Anaan lammii Itoophiyaadha ammayyuu garuu dantaa poolitikaa guddaa hin qabu. Irraa barachuu gama kooniin gumaachuu barbaada malee gama poolitikaa. Anammoo kanan poolitikaa irratti baay'een barreessinee fi naagaluu didee miti. Nama baay'ee barreessaa oola sababii ta'eef wal saamuu hin qabnu. Hangama tokko irra duwwaan barreessaa. Hundumtu ogummaa mataa isaatti osoo bobba'ee hawaasa isaatiif bu'aa buusuu qaba. Sana guddaan keenya immoo waanuma tokko irratti baay'ee wal saamna. Isa irratti yeroo baay'ee kan nuyi haasa'aa turre amma nuyi hundumtuu bu'aa inni beekaanis inni waa'ee poolitikaa hin beeknes hundumaatti beekaa ta'e dhume. Biyya Itoophiyaa guutummaa siyaasa irratti hundumaa beeka. Nuyi immoo asa keessaa baanee warra siyaasaas invaayitii goonee haasofne garuu yeroo baay'ee keessuma namni keenya akkamitti information argatee waa irraa barata kan jedhuun kan waan kana calqabne fiixaan beera egaa akkuma ati jettee shoowun kan keessa keenyas irra caalaa waan osoo waa hin baabsin hundumaa yaada hawaasa keenya utubuu ijaaruu dabarsuudha kaayyoon keenya waltajjii sanalleen uumuudha. Namoota beektoota hedduu kan hawaasni hin beekne garuu duddubaan immoo kan hawaasa keenya keessatti bu'aa baay'ee buusaa jiran dubartoota dhiiras jiru. Isaaniif mee waltajjii kana haa uumnu waan jennuun jalqabne amma dandeenyu gaa fidaa jirra guutuu miti guutummaatti milkoofneerra jechuun dandeenyu garuu immoo jalqabaaf eegallee as geenyeerra isa fuulduraaf gaa gargaarsuma daawwattoota keenya waliin gara fuulduraatti
hinuma jabeessinee itti fufnee YouTube yaadna. keessan subscriber meeqa qabam? Ilaalee hon beeku. Beeku dhugaa to be honest. Ani isa faaloon qoonu. Okay, ni ilaaltan. Mamtu gaariidha. Namoonni isin ilaalaa jiran baay'een jiru jechuu kooti lamma. Akkasin ani Isarratti mee kana jechuu yaada barbaadu qabdu nu kenni. yaada kennuun barbaada tun taane jabaadhaa isiniin jechuun barbaade wanti tokko jalqabameera miti amma YouTube irraan subscriberii 38 qabaan garuu subscriberii tokkoon jalqabda bara somebody has to subscribe to you namni tokko jechuudha isa booda immoo sana booda suutuma jedhee guddataa deema. Oofiyuu nama waggaa tokko fixe waggaa tokko keessatti namoota baay'ee dubbiftanii keessummoota baay'ee keessumaa dubartoota achi as baasuun baay'ee murteessaadha. Anamma kan Wakjira shoorratti ijoollee dubartoota baay'een hirmaachifne irratti hojjechuun irra jira jechuudha. Qaawwaa jira gama sanaan. Lammata immoo dubartoonnis konfiidensii qabaatanii waan an jechuu danda'u qabaa jedhanii dhufuu danda'utu isaan irra jiraatu. Kan ammoo isintu keessumsiisa sababii ta'eef jechuudha. Ofii keessanii namni isin baraa jira, isin ilaalaa jiru. Ammatu isin waa balleessitanii akka namni isin beekuun bartu baay'ee. Gaarii gochaa jirtu sababii ta'eef waan sun malee utumma wayi tokko dubbii wayi tokko dubbattanii you will be popular like daftanii jechuudha. Gaafa hojii gaarii goonu saba keenya keessatti namni karaa boroo dhufee fayyaa ta'e isin jedha. Oti balleessite Karaa fuulduraa which is opposite. Silaatiin nama kana aadaan sun jijjiiramuu qaba. Kanatti nama galateeffachuu qabdu uummata duratti baaftee fayyaa ta'e nama jetta. Yoo namni balleesse garuu karaa boroo namatti himta. So galata keessantu karaa boroo dhufaa jira ta'a malee utuu waa balleessitu ta'eeti baay'ee dhaga'amtu turtanii isin jechuun jedhee baay'ee gaarii deemaa jirtu baga waggaa tokkoffaa geessanii barri haaraan kun immoo bara gaarii keessummaa gaggaarii baratti simattanii haasofsiiftanii baratti istoorii gaggaarii uummataa baaftanii ofii keessanii illee isa durii caalaatti uummanni isin argu akka inni nana manaa anis amma humna kooti Facebook marraa akkas sheerii gochuudhaan isin gargaara gaa YouTube mataa keessanii qabdu kanaaf kan keessan fuudhee YouTube korraan kaadhu. Kanuu sarraa kaachuun hin teessa. Gargaarra yaa. Editorial policy wanta inni murteesse irratti hundaa'an. Ameen waan jettee hundumaatii fi akkasumas siifis kan hundumaa siif hawwinaa akkati kana caalaa guddattu. Waggaan dhufu isa kan badhaadhinaa kan hundumaas akkasii ta'uu fi asirrattis itti waan itti dabaluu barbaadu Wakjira show ofiiwni namni viidiyoo nu kaasu viidiyoo nu kaasne uuma tokko editariin keenya ta'e editariin keenya caaliidha isarratti koomanii waa qabna jedhanii. Waa'ee caalii haasofna taanaan hin dheerata show kan biraa barbaada waan isaa isa galateeffannaa caaliidhaanii gibee production dhugaasaa dubbachuuf caalii waan tokko lama hojjetamiti isa keessumaa godheen show koorratti fide sababii ta'eef waa'ee isaa kaasuun barbaadu akkuma iddoo tokko jala jirru haasa'uudhaaf garuu waliin agarru. Ati yeroo guyyaa gara biraarra shoon kennu guyyaa gara biraarra waan ta'eef namni sagantaa keenya waraabee edit godhee nu dhiyeessu caalii yaadasaa gibee production dhuma jechuudha. Kan biraa waan shoo keenya kana tokkos adda godhu tokkon himuu barbaada gaafa Jawaarii fi obbo Baqqalaa interview goone inni kaanii dantaa wayii irraa barbaachuuf interview godha yoo argitan har'a waan irraa baasuuf wayiidha yoo miidiyaa haala yeroo irratti nu garuu waa'ee isaanis they are human. Jireenya qabu ijoollee qabu maatii qabu si galee differently ture. Jawaar gaafa nu wajjin haasa'u yoo argite akka sanatti comfortable ta'e interview'n ni kennelleen hin turre. Obbo Baqqalaas waa'ee maatii isaanii jarri kuni jireenya isaanii sana faadha kan gara na fiduu yaadne jechuudha. Kanaaf gara fuulduraattis nu gaafa nama interview goonu nama interrogatii goonee waan biraarraa baasuuf osoo hin ta'in isaanis barsiisanii uummannis akka isaanirraa baratuuf gaarummaa isaanii akka baratuuf waan ta'eef amma kana tattaafanneerraa egaa daawwattoonni keenya isinis waggaa tokko guutuu nu waliin turtanii sagantaa keenya hordofaa yaada keessan nu kennaa barreeffamaanis warri immoo magaalaa kana jirtan
personaalilleen yaadni nu kennaa turtan nu jajjabeessee asin nu ga'ee jira gara fuulduraattis nu biraan haafinaa jenna akka namni kaan immoo irra caalaatti ilaalu akkuma amma jenne sheerii gochuu subscribe gochuu nama daddabarsuu hin dagatina namni baay'ee eessa turtanii naan jedha gaafa na argu kanaaf karaa sanaan daawwattoonni keenya qooda keessatti fudhachuu waan jedhuun dabarsuu barbaada egaa Asefa arra asta argamtee yaada keenuu qooduu keetiif hedduu si galateeffanna tumarrattis waan jettu qabaattee waan fuula duratti maal xiyyeeffattee jirta jechuun maal akkamitti maal fakkaata 2020 showkee yoo tumarratti nutti himtee kaayyoon kee maali yaa cufuudhaa fi kaayyoon koo namoota baay'ee dubbisuun barbaada. Akkuma sila jettanii namoonni hundumti namaa seenaa qaba waan irraa barannu qaba. Isuma sana hojjechuu irra itti fufaa Wakjira show Wakjira TV irratti gadhiisaa ittiin fufaa isaa akka inni guddataa deemu nan abdadha. Anillee namoota Wakjira TV follow godhanii asuma irratti illee galateeffachuun barbaada. Itti dabalee Facebook irrattis nan barreessanii Asefa Malkaa Wakjira maqaadhuma koon hin jira akkuma sila isinitti mee birthday godhu waa turre hin jiru Facebook irra achirratti seenaa barreessaa hin jira namoonni barreeffama dubbisuu jaallatan achillee dhufanii dubbisuu danda'u kanuma karooraan qabu jireenya kosa kan immoo yeroo biraan haasa'a. Isin keessumaa milkaa dhugaasaa dubbachuuf baay'ee bara milkiin isinii hawwaa kadhannaatti namantu yoo ta'e immoo warra waldaati sababii ta'eef tsalootiin isinii godha baay'ee tamanna kanuma dhagaa keessummaa ta'e irratti argamu koo fi baay'ee galatoomaan jedha keessummaa ta'e hin beekun keessummaa qabaatee malee ani galateeffachuun barbaada barreessa yeroo baay'ee barreessitu feesbuukii irratti actually an qubeetti gaa kuma generationis miti biyyatti sin guddanne waan ta'eef darakistee garuu namni dubbisa waan kee waan ta'eef baay'ee na gargaara so ani baay'ee irraa barachaa jira jechuudha galatoomii asootti gammade baay'ee nama tokko argattee yaa followerii tokko argatte anis akkuma kanas galateeffadha irratti arnu bira dhuftee ofii irratti yaada mataa keetii muuxannoo qabdu nu firuu keetiif guddaas galateeffannaa kan irratti waan dabaltan qabdu moo fixnu xumurreerra gaa okay egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya kanumaan raawwannaa 2020 baga isin ga'e jecha waggaa muufaarraa gara waggaa haaraatti bakka walii wajjin darbine jenna sagantaa keenya kanumaan raawwataa Asefaan har'a nu wajjin waan Wakjira show TV OV irratti sarratti walii wajjin mari'anneerraa fiidbaakii tokko walirraa argannee walirraa baranneerra jedheen abdadhaa isinis irraa barattaniitu jedheen abdadhaa sagantaan keenya kanumaan raawwataa amma sagantaa biraa wajjin walii arginutti nagaan isiniif haa ta'u. Oromo